isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii nuti jirra waaqaaf haa galatu har'aan nu ga'eera har'a deebi'ee dhufeeti jira gaaffii isin na gaafattan tokkotu jira jechuudha እና isa kanatti isinii deebisuuf gaaffichi tokko lama sadi waanuma sadiirraan isinii deebisa sirriitti haga dhumaatti dhaggeeffadha warri gaaffii gaafattanii gaaffiin keessan isinii deebi'a waan ta'eefu haga xumuraatti gurra eeddisa hin ariifatiina viidiyoon isinii gabaabsa kan kanarraa fi laayik sheer gochuutiin haga xumuraatti na waliin tura tokkoffaa irratti gaaffiin isinii deebisu kanarraati argitanii jirtu viidiyoo kanarratti kanaan duras hojjedheen ture yeroon dhufee jechuudha ergan dhufee ji'a ja'a waan fidhe natti fakkaata hunda dogoggoruu baadhee kanarratti hojjedheen ture ammas immoo irra deebi'e warri galuuf jettan waayifaayi asii bitannee yoo galle biyya keessatti hin hojjeta akkasumallee biyya keessa gatii isaa meeqa kan jedhu ture yeroo ani ittiin bite yeroo sanas gatii isaa isinitti himeen ture arras immoo kana meeqaan akkam bite isinitti hima garuu innan ittiin bitee fi gabaan har'a kun ittiin jiru tokko miti jechuudha isinii galee garaagarummaa baay'eetu jira daataa guuttachuudhaafis gatiin daataa dabalee jira waayifaayi bitachuudhaafis immoo waayifaayin dabalee jira akkasuma waayifaayi isa mana keessaa moo isa muuvii ishee xiqqoo akka kanaa kanatu gaariidha kan jedhullee isiniif an deebisaachuudha sirriitti na hordofaa laayikii godhaamii bilduusi laayikii ma godhaa rabbiif jedhaati annaa gaayis waayifaayin kunii akkuma argitanii itiyoo teleekoom jedha asirraan immoo awwaawweedha kan koo awwaawweedha jechuudha waayifaayin kunii ergan dhufee bitame yeroo sanarratti waayifaayin kunii borsaa keessa kaawwattanii bakka barbaadan deemuu dandeessu ishee xiqqoodha yookaan immoo muuviingiidha yeroo sanaa qofoosaa kan ittiin bite birrii 6,600 bitame kuni qofaashee jechuudha isheen kun akkasitti birrii 6,600 bitamte birrii 12,000 immoo daataa waggaa tokkoon guuttadheen isa daataa immoo isa ji'a ji'aan guutanirra isa waggaa tokkootu baay'ee faayidaa qaba isinii galinni ji'a ji'aa kisaaraadha jechuudha kanaaf yeroo sanatti birrii 12,000 asirratti guute walumaa gala isaatti gatiin ittiin biteef gatiin daataa waggaa tokko ittiin galchee birrii 18,600 yeroo sanaa jechuudha amma garuu kunillee dabalee jira kunillee dabaleetu jira akka odeeffannoo ogeetti 22,000 galeeraa jedhan qofoo fi daataatti guuttachuun innaa nan dhagee malee qabatamaa isa suuqirra ga'ee hin argine yoo barbaaddan immoo amma immoo qofoon kun meeqadha akkasumallee daataa waggaa tokko guuttachuudhaaf qarshii meeqaan guutuu yoo jettan deemeetiin gaafadhee isinii himaa jechuudha dhageessanii deemeen gaafadhee isinii hima tokko inni kan biraa waa'ee waayifaayi kanaa ilaallate alaa yoo fudhannee gallee hin hojjeta biyya keessatti warri jettan hin hojjeta sirriitti yeroo fiddan teelee geessitanii wanta sirrachuu qabu wanta guutamuu qabu wanta neetwoorkii Itoophiyaa wajjin wal qabachuu danda'u erga guuttattan taanaan hin hojjetaa jechuudha kan biraan isa mana keessaa moo sheeka kanaa xiqqoo bitachuu wayyaa yoo alaa fidannis ta'e asis bitannis ta'e kamtu nuuf gaariidha yoo jettan akka filannoo koo fi akka namatti fayyadamee argeetti yoo alaas fidattan ta'e sheema xiqqoo kana ta'u fidattanii dhuftanii bakka barbaadan fudhattanii borsaa keessan keessatti daataa keessan itti fayyadamuu dandeessu bakka barbaadan jechuudha inni mana keessaa nuti as dhufnee mana keessan teenyu hojiin keenya nu baasa nu galcha waan ta'eef sun girgiddaamatti laxxafamee ta'a malee nama fayyadu inni mana keessa akkasumallee humni isaa yookaan paawuriin isaa garaagaradha ishee kanatu caalaa jechuudha kanaaf akka nufii koo fayyadamee argeef akka filannoo kootti ishee xiqqoo akka kanaa yoo bitattanii dhuftanis asitti dhuftanii teelee deemtanii hin sirreeffattu daataa keessan kan waggaas ta'e kan jaas ta'e kan ja'anis ta'e fataa guutanii hin guuttattu hin fayyadamtu jechuudha garuu ammaaf biyya keessatti gatii waayifaayi kana qofoo ishee qofaa meeqaan akka bitamuu fi daataa waggaa tokkos ta'e kan jaas ta'e ji'a ji'aanis ta'e meeqaan akka guutamu gaafadheetiin ofii koo qabatamaa isaa irra ga'e isiniifan fida ishee kana asitti naa qabadha kan kanarraa hafe gaaffii warra waayifaayi irra na gaafattan kana fakkaata akkuma isiniin jedhe jechuudha kunooti kuni itiyoo teleekoom asii immoo awwaawweedha kan koo argitanitti yoo ta'e jechuudha kunooti awwaawwee jedha haga ammaatti
halkan cufu guyyaan cufu chaarjii fidhate chaarjii irraan kaa zanaa fataafuu billichi jedhee itti fayyadamaa jira naaf hojjetee jira jechuudha. Kana fakkaata. Inni itti aanu immoo gaaffii isin na gaafattan dijitaalii yookaan immoo waa'ee naashinaal aayidii yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti hojjechaa jiru amma siiriisilii ta'eetu jira jechuudha. Wantichi dijitaalli sun akkuma nuti biyya namaa keessatti akka Dubaayitti aayidii kan jedhamu wayi biyya biraatti qaamatee maal akka jedhamu hin beeku akkasitti jechuudha. Wantichi dijitaalli suni innaa waggaa 8fidha kan tajaajilu. Gaaffii isin na gaafattan immoo isa kanarratti maqaan paaspoortii koo kan biraadha. Maqaan koos kan biraadha. Maqaan akkaawuntii koo kan biraadha. Jettanii gaaffii akkasii warri gaafattan. Gabaabumatti an akkamittiin akkan dijitaala sana baafadhee viidiyoo hojjedhee ture. Ammas irra deebii na gaafattan waan ta'eef ani maqaa paaspoortii koo ittiin ala deeme maqaa kan biraa ture. Kan koo miti jechuudha. Innaa yeroon ala turechas deebi'usi maquma paaspoortii sanaanin akkaawuntii baafadhee akkaawuntii sanarraa qarshii galfadhe. Achii booda dijitaalli dhufe. Dijitaalli immoo dirqama. Xiqqaa guddaa kan hin jenne daa'ima xiqqishuuf illee kennamaa jira jechuudha. Amma dirqama ta'ee sireesii ta'eeyyuu jira. Kara fuulduraatti baasii guddaa kan nama gaafatu piroosesii kan dheerate jechuudha. Sinigalee waan akkasumatti haasaamee bira darbamu miti yeroo dijitaalaati jechaa jiran ijaarsi. Sinigalee biyyi naqqa'aa jirti ho'aa qidama qijechaa jirti. Innaa akkuma isiniin jedhe maqaa paaspoortii korra jiruun akkaawuntii baafadhee gaafa maallaqa achirra galchu dijitaalli dhufe hedduutti. Dijitaalli gaafa dhufu maqaa paaspoortii sanaan namni nan beeku. Gandi koo nan beeku. Maqaa maatiin na baasan kan biraadha. Kan namni hundumtuu ittiin biyya keessatti beekamu kan biraa kan paaspoortii kan biraati. Isa paaspoortii sanarraatu hin barbaachisu jechuudha. Kanaafuu maalan godhee paaspoortiis dhiisee maqaa akkaawuntii sana paaspoortii sanarra jiruun baasee dhiisee lafa kaa'ee ganaa tokko hidhee duubatti deebi'ee maqaa gosa sirriitiin dijitaalii yookaan immoo naashinaal aayidii sana baafadhee akkaawuntii kan biraa banadheetiin maallaqa koo duraan achirra jiru sana gara isa kanaatti dabarfadhee jechuudha. Sinigalee akkaawuntii fi dijitaalli sun immoo dirqama wal qabachuu qaba. Onlaayin ta'uu qaba. Dijitaala hin qabdu. Akkaawuntii irraa maallaqa qabda taanaan maallaqni kee achitti si jalaa qabamaa jechuudha. Isuma sirriisuma qabatamaa isaati kun odeeffame bira darbamu miti jechuudha. Kanaafuu warri maqaa garaagaraa qabdan naashinaal aayidii biyya Itoophiyaa keessatti yookaan dijitaalii kana qabaachuudhaaf maqaa keessan isa sirrii gandi keessan ittiin isin beeku ittiin beekamtan ittiin dijitaala kana baafattaniitu achumaanis akkaawuntii keessan baafattanii qarshii yoo qabaattanis ta'e dhabdanis ta'e wal qabsiifattu yookaan onlaayinii yoo godhattanii rakkina tokko hin qabu. Garuu waliin qabannee taanaan dijitaala maqaa biraan baastanii akkaawuntii maqaa biraatiin qabdu taanaan walitti isiniin dhufu. Maaliif maqaa waliin fakkaatu waan ta'eef sanaan onlaayinii godhachuu hin dandeessanii jechuudha. Akkas isiniin jedha maqaan keenya garaagaradha. Kan akkaawuntii kan paaspoortii kan minaamin inni jettan maqaa wal fakkaataatinidha kan isin dijitaalaa fi akkasumallee akkaawuntii qabaachuu dandeessanii isiniin jechuu barbaadeetiin. Inni itti aanu gaaffii inni sadaffaa lakkoofsa bilbilaa nu kenni eessaan si argachuu dandeenya? Karaa keessaa akkamiin si dubbisnaa walinaan jettan lakkoofsi koo hundumaa asirra jira ture. Kanaan dura isinitti maan ture? Ammas immoo irra deebii isinitti hima duwwaa 957 40 64 67 irratti karaa keessaa dhuftanii karaa WhatsAppii na dubbisuutii dandeessu jechuudha. Viidiyoon har'a isinii qabadhee dhufe kana fakkaata. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Bakki isiniin galle immoo irra deebitanii na gaafachuutii dandeessu. Inni kan biraan immoo isaa TikTokii kiyyallee kan na gaafattan jirtu. Isa kanarratti baay'ee galatoommaan illee TikTokii irraan isinii wal baru baay'ee sanan barbaada ture. TikTokii kos warri barbaadan kebee kufshaalee jettanii maquma YouTubii kanarra jiru yoo seentan foloowersii 146 waan ta'erra jira. Seentanii foloo akkasumallee koppiliinkii riippoortii narratti gubuudha guys. Riippoostii gootanii sheeree gootanii achirraanis wal arguu wal deeggaruu dandeenyaan isiniin jedha. Gaaffiin irra darbii yoo jiraate viidiyoo biraatiin deebi'eetiin dhufa isiniin deebisa. Laayik gochuun irraa fatiina viidiyoo biraa nagaa dhufutti nagaa ta'a. Waayifaayitiin kana fakkaatti.
kunoo ishii kanadha nagaa ta'a isin jaalladha.